jenneeyyuu amma isin fakkeenyaa fi lafarratti foon namummaa qabdanii lafarratti wal fuutanii jirtanii akkamitti immoo jannata keessatti wal bukkee teessan akkamitti ijuma foonii kanaan wal argitan moo akkamitti wal argitu jannata keessatti? Ija fooniitti wal argina maal ija kamii wal argina de namni maal qaamni isaadha ni kaafama namni hundi isaatu. Foonni keessan immoo lafumarratti foonni ol hin deebu gara samiitti ol hin deebu foonni lafumatti afaamu. La jannati bari asii ol baanan jennu nuti akka isin amantanitti amannu bar. Jannata bari akka isin biratti bari Yesuus dhufeen nama kana fudhatee ol bahaa jettanii sun sirriidhaa miti nu biratti akkasitti nama kana ol guuranii asii ol ba'an jennee amannu. Okay. Sitti maa jiraan argine kaan. Nuti akka itti amannu akkasiidhaa miti nu biratti namni hundi isaatu ni du'a anillee atillee namni hundi isaatu ni du'a erga sanii erga duuneen booda ni kaafamnaadha. Sigaltee namni hundi isaatu ni kaafama. Foonuma isaatiin kaafama lubbuma isaatiin kaafama akkuma gaafa asirratti jiru kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma gaafa isin uumne sanitti deebitan jedheetiin dubbata sigaltee kama bada'akum ta'uuduun akkuma isin uume sanitti deebitanii jira Rabbiin subhaanahu wa ta'ala sigaltee kanaafuu nuti ni deebina foon illeen biqila Rabbi walitti qaami jedhee qaama isaadha akkuma duriitti deebisa lubbuu isaallee akkasitti deebisee fi sanboodaan kun gara ibiddaa kun gara jannataadha deema. Isin biratti ammoo ganaa Yesuus dhufee Yesuus nama kana ol guuree gubbatti ol deemaa jettan. Akkasii miti. Macaafa keessatti ammoo foonni ka'aa jedha akkam jettaan isa kanatti. Macaafa keessatti foonni lafumarratti hafa garuu nuti isinin beektan isinin amantan akka nuti amannutti kanaaf isiniif hin galu. Nuti hafuuraan tamannaa isin foonitti amantan. Ayyemee keenya haa ta'u ati akkamitti jannata seentamee akkaataa isaa dhaamee naaf himime. Ani akkatti jannata seenuu gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kiyyaaf godhadhee erga fudhadhee jannatan seena. Echi fudhatte achi booda akkami seente jannata akkami seentaa siin jedhe. Achi booda aga namummaa kiyyatti agan danda'e wanta waaqayyoo irraa deebi'aa jedherraa oo deebi'ee saniin booda immoo wanta irratti dadhabetti immoo yoon kadhadhee kara qajeelummaarra oon deddeebi'ee jannata galuu ni danda'a. Deebi'ee immoo gooftaa Yesuus amanachuu kiyyaaniyyuu ani kan jannataati. La akkasiin hin jenne baran. Akkami jannata seentaa wagguu siin jedhu fakkeenyaaf ammaati jannata seenuudhaaf dirqama du'uu qabda moo osuma akkana jirtu seenta? Indee akkamittiin akkanumaan seenaree foon kiyya kan lafaa lafumatti hafaa gaafa duuna hafuurri keenyaa waaqarra deemaa nuti hafuuraan waaqarra jiraanna malee fooniin hin jiraan. Maal jette? Nuti hafuuraan malee fooniin waaqarra hin jiraannu. Yaanni foonii lafumarratti hafaa. Okay, hafuuraan. Eega sani hafuuraan ol baatanii gara gubbaatti? Gaafa namni du'u hafuurri. Warri ibidda seenu. Gaafa namni du'u hafuurri namaa lafa hafuurri namaa lafumatti waliin seena hafuurri gara samiin deemu. Hafuurri sun samii deema hafuura sanatu jannata seena. Gaafa jannata seenu hafuurri sun hin boqotaa jechuudha. Lafarratti garuu hafuurri hin dhiphata. Kanin siin jedhani Yesuus Kiristoos ayyee tole mee akkuma teete kanaa ta'u. Yesuus Kiristoos Maatewos boqonnaa meeqa Maatewos boqonnaa 19 irratti I think akkas jechuutti yaada. Boqonnaa 26 yoo. Akkas 19 akkas naannoo san jechuutti yaada. Bakka isaa biddootti yaada. Dulaaki maal jedhee dubbatee barattoota isaati. Guyyaa dhumaa sanatti isin teessota 12 irra teessanii saba Israa'el gosoota saba Israa'el jechuudha yookaan mana Israa'el 12 irratti firdiin gootuu jedheen. Kun dhugaa miti. Maal gootu? Firdii gootuu jedheen barattoota isaatiin. Saba Israa'el jidduutti firdii gootuu jedheen teessota irra teessanii. Waaqayyo aboo isaaniif kenninaan gochuu danda'an wanta waaqayyo ittiin kenneefiin hojjechuu hin danda'an. Akkasiin hin jenne firdii teessoo irra ni ta'anii guyyaa qiyaamaa barattoonni warri kam? Barattoonni gooftaa Yesuus moo? Teessoo irra teessanii jedhan Yesuus.
teessoo irra kan taa'u kuni hafuuratu ta'a moo qaamatu ta'a? Qaama ta'eetoo foon ta'eetoo foonuma nuti amma ittiin jiraannu kana miti nuti foon addaadha. Foon nuti amma Foon addaa eessaa fuudhan? foon maaltu beeka waaqayyo nuun akkamiin nama nu godhe hafuuras akkamiin akka hafuura godhu sumatu beeka. Foon amma foon duratti hafuuraan seennaa jette amma immoo foonii jette. Dubbiin kan kee addaan hin galu. Toleeshi Yesuus Kiristoos. Fakkeenyaaf namni kun namni foon uffatee jechuudha. Foon hirmaan nyaatamee dhume akkamitti fooniin ol ba'are maaltu baatee ol nama geessa gara samii saniifuu hafuuruma keenya gara samii dhaqutu jiraata jechuudha. Maal foon ka teessoo irra taa'u maali dharee? Inde amma isin erga duutaniin booda rirmoo isin nyaattee isin fixxeetti akkamittiin gara samii dhattu? Rabbitu nu kaasa kun rakkoon qabdu maa rabbiin ni kaasaa mina biyyoota baay'ee kaaseera. Yesuus hin durayyuu biyyoota fakkeenya Elsaa'iin. Saayinsiin iyyuu namni biyyoorraa uumame biyyootti deebi'a jedha. Biyyoota mitiiree erga dhumeen booda akkamitti deebi'ee nama ta'a. Saayinsiin akkasii jedhuuti yaa mucaan wal keessa nu harka oofte. Saayinsiin biyyoorraa akka uumameen amanulleedha. Akkasiin jedhe akka hin jarjarre mina jala. Tole akkasiin jedhe nuti bar rabbitu nu kaasaa jennaani. Rabbiin nu kaasa jennaan. Tole, erga akkas taate amma isin biratti jechuudha. Isin biratti barattoonni Yesuus Kiristoos teessota 12 irra teessanii firdii kennitanii wagguu jedhuun. Foontu ta'amoo teessoo irra hafuura ta'a. Gabaabsinaa himi. Isa hafuuratu ta'a. Si jammar waaqarra foonni hin jiru hafuura malee. Foonni lafarra jira malee samiirra hin jiru. Teessoo irra kan ta'u maali dharee hafuura ta'a? Hafuurri sun garuu siniif hin galu. Hafuurri maal akka ta'e? Hafuurri teessoo irra taa'uu jalqabnaan hafuuraaf teessoo maal kaa'uu barbaachise yaa goobas maal taate naga qabdaa? Hafuurri akkamitti teessoo irra ta'a? Hafuurri maal? Nuuf galuu hafuurri maal akka ta'e hafuurri akkamiin akka jiraatu. Siifiyyuu hin galleeti yaa mucaa teenya. Koi. Amma ataka tayyib tole. Ayye tole mee kana bira dabarru fi hafuuratu taa'e jennee hafuura taa'edhaan jetteessa. Hafuurri kan kee abadu hafuurri maal teessuma qabamoo hafuurri? Luka qaba hafuurri? Nana baarii naa kaasu. Teessuma malee teessuma irra taa'asa. Teessuma malee teessuma irra taa'amoo namni? Ikko hafuura sanaa waa'ee hafuuraa sana baruudhaa fi dirqama gooftaa Yesuusiin fudhachuu qabdu jedheen. Aga gooftaa Yesuusiin hin fudhannetti hafuura sana sinitti muudhiisee osoo sinitti iyyeeyyuu siniif hin galu waa'een hafuuraa keenya gooftaan haa galuu baatu. Ayyee tamaam. Haa galuu baatu. Amma tana achumatti dhaabi. Ayyee hafuuratu ta'a jettee hafuurri jidduu kana teessuma qabaatee waan irra taa'uun luka qabaa, foon qabaa, luka qabaa. Maal jedhan ka duubaan irra ta'a nama agattaan kana duuba kanaanii teessuma jedhaniin. Okay. Maatewos boqonnaa 10 irratti Yesuus Kiristoos warra foon keessan miidhaan hin sodaatina. Kanaa manna isa hafuuraa fi foon illee ibidda keessatti gubu sodaadhaa jedhe Yesuus. Maal jedhame? Warra hafuura keessan miidhu sodaatina. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Maal gurri kan keessa jira na bira jiraami? Naangalle qabaa sinama ittan. Isinii kuttanii. Ilaa waan Yesuus jedhe. Waan jedhe Yesuustu maal jedheen si fakkaatee barattoota isaatiini warra dhagna keessa yookaan foon keessan miidhuun sodaatinaa. Kanaa manna isa hafuuraa fi foon ibidda qilleetti darbeetiin qixaatu sodaadhaa jedhe Yesuus. Akkana jechuun maal jechuudha beektu? Waaqa keessanii isicha dhoksaatti isin argu sodaadhaa malee nama foonii isichaa sin bukkee jiru isicha wanta yaani fakkeenyaaf namni foonii foon kee madeessa malee hafuura kee yaani waan tokko si gochuu hin danda'u. Kaniifiyyuu nama foonii sodaatinaa waaqa keessatti
Hin dhageenye iyyuu waan an dubbiseef iyyuu hin dhageenye akkama Alaani xiiqu waaqa keessan Hafuurri sodaadhaa akkanuma itti malee nama foonii hin sodaatinaa jechuudha gabaabumatti deebiinsa. akkas hin jenne yaa mucaa mee maal jedhee dubbiseen irra deebi mee hafuurri kana hiikkaa duratti mee jechi maal jedhame Isuma sinsida naan jettan kaa. jecha iyyuu hin beektuuti amma sheeka nutti taate la barsiistuu kalaas amma macaafa hiikkaan isaa isa kana jettee natti himti mee jechi maal jedhe si dubbiseen Warra foon keessan miidhuu hin sodaatinaa jettanii miti. achi boodaanu maal jedhe Achii booda warra foon keessan miidhuu hin sodaatinaa jechuun nama foonii hin sodaatinaa yaa jechuudha. mucaa nagaa qabdaati achi boodaan maal jedhe jechi sun maal jedhe itti fufi dubbisi maal jedhe achi boodaan jechichi Isin bari isinii bakka sana walitti qabataniiti fiddanii malee an bakka sanarra hin jiru. Isintu bakka sanarra jira. Sanaafuu waan sin nagaafattan sin ammati osoo hin dubbisin hiikkaan isaa maal ta'e maalidha beektaan an jettaan Ana dubbisaa miti isintu nagaafataa jira. Isintu nagaafataa jira. okay dhageeffadhuuti mee ni hiiktaati mee yaa barsiiftu haganumatti amni osoo jechayyuu nu hubattin hiikkaan isaadha maalidha beektaan an jettaata Barsiistuu miti si jammar barattuudha. An barattuudha barsiistuu miti. maal hiikuuf itti deemtare ayyee tole mee sii dubbisamee dhageeffadhu jalqaba sammuu dhageeffadhu sirritti akkii jedhu waan warra foon malee lubbuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa jedhe Maatiyos boqonnaa 10:28 qooda kanaa isa gahannam keessatti foonii fi lubbuu balleessuu danda'u sodaadhaa jedhe Maarree nama foonii sodaatinaa waaqa uumaa keessan sodaadhaa jechuumadha akkanuma. gahannam keessatti maali balleessaa jedhe waaqayyo Isini bakki suni isiniif akka biraatti yaa mucaannana nuni yiseesin akka nama wannaadha maaliif foonii fi lubbuu isa balleessuu jedhe macaafa harkaa qabdaasaa ammatti moo ammatti biraan qabu bakka hojiin jedhe eeywa jahannamin kan seenu ka jahannami Yesuus Kiristoos ka dubbataa jiru jahannamin kan seenu maalidha jechuu jira foonii fi lubbuu jechuu jira tamaam Kanaafuu foon illee ni seenaa jedhe kuno jahannamiin Yesuus waggu dubbatu Yesuus foon illee ni seena jahannamiin jechuu jira lubbuun illee ni seentii fooniif lubbuu seenaa jedhe fakkeenya nam tokko yoo du'e gaafa jahannam seenu akkamitti seena gaafin kee bakka kana foon isaallee ni seena lubbuu isaallee ni seena erga ta'e akkam godhamee seensifama kuno foon isaadha lafa jalatti awwaalamu jira lubbuu qofa seenaa jette asitti ammoo Yesuus kuno fooniif lubbuu seenaa jechuu jira mee akkam godha Lubbuuf hafuurri tokko miti si jammar lubbuun hafuura miti. Lubbuuf hafuura siin hin jenne yaa mucatti mataa guddaa inna lillahi wa inna foonii fi lubbuu siin jedhe Tasgabbaaga. maal tasgabbaa nama raachiteetisa nageessu ati akkis siin jedhe la lubbuu fi hafuura siin hin jenne foonii fi lubbuu jedha macaafa mee Maatiyos boqonnaa 10:28 banime Foonis haa ta'u lubbuus haa ta'u fooniif lubbuus haa ta'u fakkeenyaa wanta gaariin hojjenne taanaan faallaa macaafa bani yaa mucaa inuma janna saniif iyyuu waa'ee fooniif lubbuu miti hafuuraa fi lubbuun macaafa bani ani lubbuun jenne si jammar ana hafuura mee macaafa bani anamma macaafa biraan jiru bakka hojiin jira macaafa bani mee bakka hojiin jira mee dubbisii kottu jala galliti macaafa tamam mee si dubbisa banee si dubbisa yeroo takka macaafni keenya bakkuma argitti hin dubbifamu namni macaafa takka irratti dabaluu hin danda'u irraa dhisuu hin danda'u saniifuu bakka marginetti nuti macaafa hin dubbisu eessatti dubbistare bakka dubbifamu qabutti dubbisa dirqama charchii dhaquu qabamu eessa bakka san dhaqnee dubbifna nutti mika ayyee maal jedhame warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina kanaa manna isa lubbuu fi foon maal jedha dubbisi mee achi qabaashisinii dubbisa warra foon namaa ajjeesanii meerre warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatina kanaa manna
isa lubbuu foon qilillee keessatti balleessuu danda'u sodaadha. Okay. Kanaafuu foonii fi qilillee keessatti maal balleessa Waaqayyo? Laala agasinitti maasi laayyuu sinoo yoo namni si deebises gaaffii madamatti deebistanii laali isa foon namaa ajjeesu isa warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenya jechuun namni tokko foon kee isa lafa yaa mucaa siin gaafanne ani asi siin gaafanne yaa mucattiin nan naga qabdan isa kanan beeka isa kana bakkee an jiru bakka kana warra foon namaa ajjeesanii dhabiti. La achimiti kan lakkatti sin gaafanne yaa mucaa isan jenne kanaamanna isa lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa jedha. Lubbuu fi foon kan balleessuu danda'u eenyu? Waaqayyo balleessuu hin danda'a sababiin isaa isa nama maal qilillee dhaggeeffadhume bismillah eeywa qilillee keessa qilillee jechuun maal jechuudha? Qilillee jechuun boolla gadi fagoo jechuudha. Boolli gadi fagoon kami? Yaani boolla gadi fagoo kan hin argamne qilillee jechuun kan akkasitti balleessuu danda'u jechuun kan sigatuu danda'u jechuudha. Kan bakka ati ol ka'uu hin dandeenye. Qililleen macaafa yoo dubbisteen beektu moo hafuurri kana sitti hin himne moo qilillee jechuun jahannam jechuudha. Qilillee jechuun si'ool kan jedhamu sana afaan Amaariffaatiin. Asitti amma macaafa Amaariffaa osoo banta si'ool. Boolla gadi fagoonis jahannamnis qililleenis tokkumadha. Boolla gadi fagoo jechuun dukkana jechuudha. Tamam. Hayyee tole achitti qabi. Lubbuu fi foon balleessaa miira achi keessatti? Isa lubbuu foon qilillee keessatti gad darbuu danda'u. Keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa jedhe. Kanaafuu qilillee maal Waaqayyo maal danda'a? Lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu danda'ami? Hin danda'e achis kaasuu hin danda'a achis fuudhuu hin danda'a. Waaqayyo waa hunda gochuu danda'a. Yaa mucaa namaa adaraa kan keedha. Yoo beekaa rabbashaa jiraatte gasi buus. Maal balleessa? Lubbuu fi foon balleessaami? Isuma dubbisan sana walitti qabaa dubbisaa qobaatti dubbifamu macaa. Walitti qabee dubbisee jira yeroo meeqa irra deebine dubbifne. Lubbuu fi foon balleessaami balleessuu danda'ami Waaqayyo qilillee keessatti? Dursaa isicha kana sodaadhaa isa kana garuu sodaatinaa jedhee waan jiruufi isicha gararraatti dubbise sana innichi gadi immoo deebii qofaatti hin qabu. Asi bakka tana dubbisi yaa mucaan nana. Asin durallee guyyaa tokko na bira seentee turte. Bilaashuma akkanumas akkanumatti waan beekumsa qabu akkanumatti laa mana tokkotti na qunnamtee turte. Mee lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu kan danda'u jedheemi Yesuus. Maal balleessuu danda'a jedhe lubbuu fi foon jedheemi? Hin balleessine misa balleessuu danda'u sodaadhaa jedhe. Wannaan beekumsarra duubatti hafaataaf tuudha yaa mucaateen.